Filannoo biyyaalessaa caamsaa 24 bara 2018 geggeeffamu sababeeffachuun paartiin badhaadhinaa damee magaalaa Finfinnee duulana filadhaa istaadiyeemii magaalaa Finfinneetti geggeesseera. Duulana filadhaa kanarratti argamuun haasaa kan taasisan kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee galmi paartii badhaadhinaa filatamuu qofa miti, Itoophiyaaf sirna nageenya waaraa itti fufsiisuu danda'u, sirna dimokiraasii birmadummaa lammiilee kabachiisuu fi hojiilee eegalaman itti fufsiisuu danda'u diriirsuu akka ta'e himaniiru. እኛ ብልጽግናዎች ግባችን መመረጥ ብቻ አይደለም። nuti paartiin badhaadhinaa galmi keenya filatamuu qofa miti. Galmi keenya nageenya waaraa Itoophiyaa kan itti fufsiisu, sirna dimokiraasii kan ijaaru, birmadummaa uummataa kan mirkaneessu, hojiilee gaarii eegalaman kan itti fufsiisu, hanqina kan guutu, rakkoo muudatan furuu kan danda'u sirna ijaarudha. Sirni kun yoo ijaarame hundaaf carraa qaba. Uummanni ni madaala, ni yaadata, akkasumas uummanni murteessuu danda'a. Uummanni galma guddaa kana eenyutu mirkaneessuu danda'a jedhee sammuu qulqulluun madaalee murteessuu ni danda'a jennee amanna. Misoomni magaalaa Finfinnee keessatti hojjetame hunda galeessa ta'uu jiraattonni magaalattii ragaadhaa kan jedhan kantiibaa Adaanech Abeebee adeemsa sirna baruu fi barsiisuu barattoonni yaaddoo tokko malee barumsa isaanii irratti akka xiyyeeffatan taasisu magaalattii keessatti diriirsuun hojii boonsaan hojjetamuus kantiibaa Adaanech eeraniiru. የአዲስ አበባ ህፃናቶች ስለምግብ እንዳያስቡ daa'imman magaalaa Finfinnee waa'ee nyaataa, uffannaa dambii, waa'ee kophee, waa'ee korojoo fi barruulee akka hin yaanneef yaadni nan caalame jedhu akka ittiin dhaga'amneef bakka walqixxummaan oolan adeemsa sirna baruu fi barsiisuu ijaarreerra. Kana qofas miti, uummanni fayyummaan isaa eegame biyya ni ijaara jennee fayyummaa uummata keenyaaf dursa kennuun dhukkuba ittisuurraa eegalee yaalamanii hanga fayyuutti itti yaannee imaammata keenya keessatti hammachiifnee gochaanis raawwanneerra. Magaalaa Finfinnee balfa garaagaraarraa qulqulleessuun magaalattiin miidhagduu fi jiraattota isheef mijattuu akkasumas akka maqaa ishee abaaboo taasisuun danda'amus kantiibaa Adaanech eeraniiru. ዜጎቻችን ቆሻሻ ስፍራ ላይ ሊኖሩ አይገባም። lammiileen keenya bakka balfa ta'e keessa jiraachuun irra hin jiru. Naannawa qulqulluun, magaalaa qulqulluun isaaniif mala jennee magaalaa Finfinnee kan ijaarruuf jiraattota isheefidha. Magaalaa Finfinnee jiraattota isheef mijattuu taate ijaaruun mul'ataa fi karoora keenya isa jalqabaa akka ture kabajamoo ministirri muummee fi pireezidaantiin paartii keenyaa irra deddeebiin kan kaasanii fi kan itti raawwatamedha. Lageen keenya yaalamaniiru. Kana qofas miti, yaalamanii fayyuunis ni barbaachisa waan ta'eef magaalaa Finfinnee giddugala turizimii fayyaa ni taasifna jennee hospitaalota sadarkaa idil addunyaa madaalan gurguddoo ijaarreerra. Kunis seenaa keessatti isa jalqabaati. Namni dhukkubsatee biyya alaa deemee yaalamu kan birrii qabudha. Kanneen humna hin qabne yaala fayyaa dhabuun lubbuun darbuun irra hin jiru jennee biyya keenya magaalaa Finfinnee keessatti yaalli fayyaa sadarkaa idil addunyaa madaalu akka jiraatu taasisneerra. Uummanni keenya carraa yoo nuuf kennee fi irra deebiin yoo nuuf filate hojiilee badhaadhinaa biyyaas ta'ee magaalaa Finfinnee mirkaneessan hedduu hojjechuuf gama hundaan qophii ta'us kantiibaa Adaanech eeranii kanneen wayita filannoo qofti ga'u uummata yaadatanirra yeroo hunda uummata keessa kan turee fi kan jiraatu paartii badhaadhinaa waadaa isaa eegu filadhaa jechuun haasaa isaanii goolabaniiru. አሁንም እነኝን ውጤቶች ይዘን ብትመርጡን እንደገና እድል ብትሰጡን ammas bu'aalee argaman kanneen qabannee yoo nu filattan, carraa lammaffaa yoo nuuf laattan, magaalaa Finfinnee waggoottan 5 itti aananiif eessaan akka geenyu yeroo tokko akka itti yaaddaniif carraan isiniif kenna. Manneen jireenyaa 100,000 eegalle ni xumurra. Dabalataan 100,000 ni ijaarra. Hanqina manneen jireenyaa bu'uurarraa ni furra. Hanqinni bishaan dhugaatii magaalaa keenya keessa akka jiru har'as ni beekna. Waan hin hojjenneef osoo hin taane jijjiirama bu'uuraa ni barbaada waan ta'eef kanaa ol jijjiirama fiduuf piroojektota gurguddoo hojjechuuf karoorsineerra. Kanas ni dhugoomsina. Bu'uuraalee misoomaa geejjibaa irrattis hojjechuun geejjiba ammayyaa magaalaa keenya keessa galchuu qabna jennee karoora gurguddoo qabannee yeroo fuuldura keenya jiru keessatti dhugoomsuuf ni hojjenna. Magaalaa Finfinnee keessatti dukkanni akka dhabamu ni taasisna. Kanneen wayita filannoon qofti ga'u ummata yaadatanirra yeroo hunda ummata keessa kan turee fi kan jiraatu waa'ee ummataa qabatamaan hojjetee kan agarsiise paartii badhaadhinaa filadhaa. Paartiin badhaadhinaa waadaa isaanii eega.